Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirra yeroo baay'ee dhukkuba kaleetiin ol qabatee namoonni kaleen isaanii akka dadhabe yookaan immoo akka hojii dhaabe itti himamuudhaan dhiigni isaanii maashina dhiiga qulqulleessuun qulqullaa'uu akka qabu yookaan immoo kaleen isaanii akka jijjiiramuu qabu itti himamee namoota kalee isaaniif kennan yeroo barbaadanii fi qarshii baqaqsanii yaaluu ittiin hojjisiifatan barbaaduuf yeroo dhama'an miidiyaa adda addaa irratti ni arginas ni dhageenyas. Kun immoo namoota yeroo baay'ee dhukkuba kaleetiin miidhamaa turan irratti kan mul'atu yoo ta'u, kun fayyaa keessatti chronic renal failure jedhamuudhaan beekama. Karaa biraatiin immoo namoota duraan kaleen isaanii fayya qabeessa ta'e irratti yeroo gabaabaa keessatti kaleen isaanii dhukkubsattee hanga sadarkaa hojii dhaabuutti gahuu dandeessi yoo ta'u